tokko qeesii tokko shahadaa qabee fi jennaan sheekha naan jee intaane dubbiin naan jee qeesii guddaa bar hayyee jeen rifadhee yu'an intaane dubbiin naan jedhe maali jennaan atamma shahadaa naa qabdee kuufiyyaa tokkoof qamisa tokko naa kennitee na bira achi deebi'uu deemta abadan hin jedhe hin fedhu hin jedhe kan maal barbaaddaree jeen akka kan kee kana ta'ee aalima ta'ee qaraasisee imaama ta'ee salaachisuun barbaadan naan jee wallahi hin bo'e wallahi akkana himma alaaliyaa shuf ganaa gartanii wallahi kursii irraa gabbuu taa'e jennaan taa'uu dadhabe diriirfatee malee miila gartanii cabsee ofirra taa'uu dadhabe bar subhaanallah nama akkanaatu ganaa aalima ta'eetiin akka maalii ta'e booda gartanii hayyee rabbi si gargaara abshir jedheetiin maqaa himadhugaa maqaa kama gartanii feetaan jeen maqaa yuusuf naa godhe jeen maaliifin jeen yuusufiin obboleeyyan isaanii jibbanii je taariika isaa qara'eetiin jira quddus quraan keessatti anabbabeetiin jira jee bar sun islaamin dura yuusufiin agartee obboleeyyan isaanii jibbanii gartee biyyaa isa baasanii anallee obboleeyyan kiyya ganda kiyya maqaa mandahu ganda kanaa keessaa obboleeyyan kiyya na jibbitee na baaftee jennaan rabbi islaamummaa naa kenne anillee akkuma yuusuf sanan mana hidhaatii ba'ee eegasii mootii ta'ee bulchuu barbaada islaamummaadhaan jaabar allahu akbar yoo rabbiin fixraa saliimaa namaa kenne si islaamummaa keessa dhalate dhiisi kaamma dukkana keessaa ba'ee kursii irra lafa gabbuu taa'e jennaan miilli dacha'uu dide kanatu niyyaa inni qabu laali allahu akbar nama gartee akkasitti asii ka'ee suudii dhaqee asii ka'ee yaman dhaqee waan qabu hunda dhiise baratee jaami'aa fixatee gaddeebi'ee daawaarra jiru jira bar qeesii gurguddaa ka ture maaliifi rabbitu gartanii baneefi rabbiin laaffiseef maalirraa niyyaa gaarii qabaachuuf hawwiin isaa ol tahuu barbaachisaa nuti ka islaamummaatti rabbi gartanii nu uume nu argamsiise hoo tanaa ola gartanii caalina gartee kanaatii fi ulfina khayrii kanaa keessatti argamuutu nurra jira yaa obboleeyyan keenya